إيش waan naan jedhe obboleessi keenya kun Yesuus ni ajjeesaa naan jedhe dhaggeeffadha. Amma deebi'ee ni ajjeesu naan jedhe نيجي dhaggeeffadha. ساجد Akkana نيجي dhaggeeffadha. ساجد Amma gaafin itti aanu. تفوف Eenyu? ندقة فنتولي Amma akkasi. Singer. Waye, Yesuus Kiristoos du'e moo hin duune? ndeera. Eenyutu ajjeese? Namoota tajjeese. Oh, Yesuus namoota ajjeese. Namoota tajjeese. Okay. Hafuura isaa dabarsee eenyu kanne Yesuus? Yeroo kam yeroo duumoo Eenyu keessaa baase hafuura isaa sana? yeroo duu Waaqayyo Abbaatti kennate. Oh, kan ajjeesu gartee nama sodaatinaa jedha wangeelli. Isa gartee fooniif hafuura kee adda baasu kana sodaadhaa jedha. Hafuura Yesuus foon isaa eenyu adda baase? Waaqayyo Abbaatti kennatee hin jedha hafuura isaa adaraa isaatti kennate. Abbaa keessaa fuudheemi? Eshi. Okay. Maariyamaa eenyu ajjeese? Nama ajjeese moo Waaqa ajjeese? Waaqa ajjeese. Waaqayyoo kam? Waaqa tajjeese kaa Waaqa tajjeese. Yesuus Waaqaami? Waaqayyo Abbaa Waaqaadha. Yesuus harmeessaa isa ajjeese? Harmeessaa. Eh. Yesuus Kiristoos Waaqa ergatee waaqummaa isaatii wanni inni hojjete jiru hundi Aboo isaa ajjeese jedhe, Maryamaa isaa haadha isaa ajjeese jedhe, Yesuustu ajjeese jedhe mee? Eegaa eenyu tajjeesare Waaqa tajjeesaami? Yesuustu ajjeese? Ee. Akka jedhu Waaqayyoon wangeela keessa deebii 32 irratti mee itti fufee mee ilaala. Ana malee Waaqayyoon biraa hin jiru. Annaan ajjeesa, annaan jiraachisa, annaan madeessa, annaan fayyisa jedha. Waaqayyo abbaan akkas jedha. Dhuga moo soba? Dhugaadha kaa. Yesuus ni ajjeesa? Eeyyee. Harmeessaa isa ajjeese? Harmeessaa isa ajjeese. Okay, Waaqayyo abbaan naan ajjeesa jedha. Dhuga moo soba? Sirriidhaas hin jedhe obboleessu. Yaa illee gaafee mana gaafatattu kana irratti yaadni ijoon kan kee maalidha? Ijoon kiyya moo? Ijoon kiyya. Eenyutu ijoon kiyya itti deemaa jira ijoon kiyya. Waaqayyoon abbaan ni ajjeesa moo hin ajjeesu? Ni ajjeesa. Waaqayyo ana malee namni ajjeesu hin jiru jedha. Eshi. Dhuga moo soba? Waaqayyo hin jedhee. Waaqayyo abbaadha bar. Kakuu moofaa keessatti dubbatee bar. Dubbate ka Waaqayyo abbaadha wanni jiru Waaqayyo jedhemi. Yesuus namuma tokko kan Yesuus ajjeese naaf hidhime. Yesuus fayyisaa deettanii hin ajjeesu jettanii pheenxeeni. Okay. Yesuus Kiristoos ajjeesuuf hin dhufne. Ni ajjeesenaan hin jettu amma Yesuus harmee isaatu isuma ajjeesenaan hin jenne. Dhaggeeffadhu kaa obboleessu. Akkas haasa'uudhaan miti dubbiin. Yesuus Kiristoos warra du'a keessa jiran, warra badii keessa jiran, warra akka keetii, warra akka kiyyaa kanneen oolchuudhaaf, du'a irraa baraaruudhaaf dhufe malee ajjeesuuf takka hin dhufne. Yoo malti ajjeeseemi harmee isaa ajjeesenaan hin jenne mati. Waaqummaa isaatiin aangoo qaba. Harmee isaa. Abumaas anis bar akkasii taaseeti sa'aatii gubuuf uumaa wanna godhu hin jiruuf. Innaan normaal riilii waan jiru sitti dubbadha. Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin wanni hin dalagne hin jiru. In ajjeesaa, in kaasaa, in fayyisa. Garuu Waaqayyo akkas jedhu Waaqayyo ana duwwaatu waaqaa jedhama. Ana malee kan ana duwwaatu ajjeesaa jedha Waaqayyo abbaan. Achi keessa hin jira kaa Yesuus Kiristoos. Maaf hin jirre sadan tokkummaatti namanna. Okay, amma eegacha keessa jiraate walii galle gaa hayyee keessa wanta naa dhage wangeelni qabdaaf bira wangeela of bira. In ajjeesaa, in kaasa. Okay, wangeela of bira ni qabda. Namummaa isaati yeroo dhufete qaba. Okay, wangeela yoo wanta naa baase seera lakkoofsaa. Seera lakkoofsaa 31 lakkoofsa 17 naa bane. Wanta naatee eebbifame. Seera lakkoofsaa 30. No walumayyuu bannee ilaalle anis asiin dubbisa atis achi ilaaluu qabda jechuun qubeessitti hin daballu waliin akkasii wal jala deemna. Seera lakkoofsaa hunoo. Seera lakkoofsaa 31 17. Inshi. Banadho. Naa dubbisa rakkinaan qabuyyuu. Okay, hayyee kana jedha. Waaqayyoon akkana jedhe. Gartee Waaqayyo yommuu Musee dubbatee jira tokkorraa yoo galte akkana jedha. Amma ijoollee warra Amaaliq waan isan gartee warra ija halluu keetti maan. Amma
ijoollee keessa dhiira kan ta'an ajjeesa. Ishee. Ajjeesa. Dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedha. Eenyu akkana jedhe dabarse ajjeesa kana? Kanamu. Waaqayyo dubbate. Waaqayyo keessan ijoollees ajjeesaa kan jedhu Waaqayyo keessan himi? Jedhe ka Allah adamoo Waaqayyo keessan kan wangeelaati. Ilaa TikTok kan kee ittiin bareechifachuu iskiriinii reekoordi godhaa yookiin ammoo TikTok bareedaadha duraan wallahi bareeda. Bareeda alhamdulillah. Akkaawuntiidhaan akkas daa'imman ajjeesaa jedhee akkas jedhaati viidiyoo ittiin hojjetu. Yoo sodaatte singer TikTok hin dhufin yoo sodaatte waan namni si gaafatu deebisu yoo sodaatte hin beeku jedhe. Sodaa miti hin beekuuf miti. Hin beeka. Kana ayyee irra si deebi'a. Akka jedhu bar Waaqayyo yommuu Museedhatti dubbatee ijaa Israa'eelota warra Midiyan irratti ba'i jedheen. Dhaggeeffadhu ajaja achitti kenne Waaqayyoon Museen dabar. Waan jedhu amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesa kan jedhe Waaqayyo keeti moo Allahadha? Wangeela keeti moo Quraana kun? Allah maalidha? Wangeela keeti moo Quraana kana jechuun jira? Jedhi kaa wangeela kiyya jedhi kaa. Wangeela jedhi. Okay, goobas. Amma na hubadhu. Ila dubbii bu'aa hin qabne irratti haasa'an gammaatti. Bu'aa qabdu wallahi naaf bu'aa qabdi. Bu'aa qabdi hojii dhiiseetiin taa'ee lallabu jira. Viidiyoo gadhiisuuf kasiif bu'aa qabu waan hin taane haasa'ati. Wallahi gadhiifna viidiyoo gadhiifna maali sila sagalee gadhiifna sila. Kani kaa kun argitee bire ana masitti mure. Viidiyoo maa gadi dhiifne akkasi hin saalfa waan wangeela keessa jiran saalfatina ittiin siifuufa. Dubartoota saalfachuu biti dhaggeeffatu. Amma shakkii keessa galte wangeela akkamiin sodaatta? Anifati waa'ee jireenyaa dubbataa irraa waa'ee jireenya sagalee waa'ee jireenya argachuu of hin shakkin kanaafuu sa'aatiin nyaatin ilaali waa'ee Kiristoos. Aboo siin gaafa jiru anaa boqonnaa kana fide siin gaafadha qoyka. Yesuus ajjechaarraa dhufne ajjechaarra Yesuus ni ajjeesa ajaja ajjeesaa kana. Yesuus akka jedhe ijoollee dhiiraa hundumaas ajjeesaa fita. Dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa. Dubartii dhiira wajjin ciisan ajjeesaa kan jedhes wangeela keeti Yesuus himi Waaqayyoo kee. Maaliif jedhe? Maaliif jedhe? Naa himetti maaliif jedhe? Maaliif jedhe dubbifteen beektaa ati naa himi ati naa himi. Naaf himatu. Siif hin galu naan jettee naa himi naa himi. Siif hin galu naan jettee? Naa himi please maqaa isaatiin. Naaf rakkoon qabu. Dubbiftee hubatteettaan. Dubartii qulqulluun ta'in hundoo dubartii ejjituu sagaggaaltuu hundumaa abbaa taanuma dhiira hojii ciftuu hunda ajjeesaa jedhe. Hayyee jabduu dhufu jira jabduu dhufu jira. 18 warra waraana iddoo waraana Museen ajaja labsee daba naannoo warra gartee Amaaleqoota itti dhayxanii warra san magaalaa gizee marsitan dhiira keessa dhiira hunda ajjeesaa. Dubartoota dhiira wajjin ciisan hundumaas ajjeesaa. Dubartii dubrummaa qabdu hambifadhaa jedheen. Kuno wallahi akkana jedha dhaggeeffadhu dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa ofii keessanii hambifadhaa jedheen. Ajaa'ib akkam ati waa si gaafadha. Dubartii dubrummaa qabduu fi dubartii dhiira wajjin ciiftee hin ciisin ni beektaa? Dubartii karaa irratti amma dubartii as keessaa taatu ijaan kallattiidha yeroo dubartii abbaa manaa qabdu hin qabne dubartii dubrummaa qabdu hin qabne dubartii dhiira wajjin ciifteef hin ciisin ni beekta moo hin beektu? Gaafii tokko si gaafadhu. Na gaafadhu. Waa'ee maalii haasa'uu barbaaddatan? Ani waa'ee ajjeechaatiif dubartii dubrummaa qabdan akkamiin namni beekaa waraana dhaqee rukutu gadda tokko rukutu dubartii dhiira wajjin ciisin. Waa'ee maalii haasa'uu barbaadda? Anama waa'ee Kiristoos nuuf jiinaa seeme waan biraa keessaa. Warra kunis waanuma Yesuus waan Yesuus ajaja Yesuus dabarsee bara. Hojii Yesuus Kiristoos fayyisuusaa. Ayyessi wajjin haasa takkituma tanaa deebisu. Dubartii dubrummaa hin qabne dhiira wajjin ciisin fita ciiste akkamitti addaa beektan kiristaanonni. Siif hin deebisu. Maqaa fariyaatiif Aayishaatiin na deebisi boo. Haala maqaa Muhammadiitiin naaf deebisi. Ayyessi ani siif hin deebisa na gaafadhu quraana kiyyarraa kanuma takkituma na deebisi gara quraanarraa na gaafadhu. Quraana kiyyarraa si gaafadhu? Na gaafadhu kana na deebisi wallahi na gaafadhu. Na dhaggeeffatu lama siif deebisa si gaafadha. Na deebisi kana kaa. Yoo kana hin deebisne hin gaafattu yoo deebiste hin gaafatta.
Atuu deebisiiti asi yaa gaafadhamu. Ani maaliif hin deebisa? Ani abbaa gaafatu ati kan deebisa. Ani maxxiyyaa ani si gaafadha malsiisii deebisa. Dubartii dubrummaa hin qabne akka kiristaanaatitti akka wangeelaatitti isin akkami beektan? Hafuuraan beektan moo foolee funfattaniiti akkami beekan waraanni? Isuma gaafadhu san isa Naa deebise wangeela keessa gaafachuu jira gobasi. Wangeela keessa jira. Akkuma ofii keetii beektutti nama amma quraana keessaa hadiisa keessaa gaafadhanaaf deebisu. Na gaafatta kana deebise akkamitti si deebisa osoo ati naa hin deebisin didu hin deebisu naan jechuu jirtu. Karaa ati deemaa fi karaa an deemaa garagara. Ani waan namni. No karaa wangeela keeti irra de akkana jedha. Amma sitti fo Yesuus akkana jedha. Ijoollee dhiiraa keessa kan ta'an dhiira hunda ajjeesa. Dubartoota dhiira gartee dubartoota dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesa. Dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne ofii keessaniif hambifadhaa jedhe. Ameen. 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 Dhiira fixanii ijoollees fixanii maali yakki balleessa yaa jara keenya akkana Yesuus kan kee akkana godhu. Allah miti barka akkana ijoollee ajjeesa. Dubartii dhiira wajjin ciifte ajjeesa. Dubartii dubrummaa qabdu. Bakkuma ijoolleetti Allaan ajjeesaa jedhee yoo ta'e pheenxeen sitaa fidi. Pheenxeen sitaa hin jedhin akkuni fakkeessaa. Maaliin sitaa duba? Okey kiristaanaan sitaa jedhe. Kuni fakkeessaadha ilaaf. Maaliin sitaa? Okey maal akkasii amantiin kee maali? Kiristaanaa mi'eeti? Icha akkasii fidaa pheenxee ta'a akkas ta'a jechuudha. Okey maal akkaan ta'uu feeta? Ani akkaan islaama taatuun fadha. Ati maal akkaan ta'uu feetaati? Maal? Ani waan asirra taa'uuf dhugaa si argisiisee sin lallabee si fudhachiisee yoo fudhattee qalbii kee waaqayyo si bare gara islaamummaa akka dhuftu shahaadaa si qabsiisu. Ati waan as dhuftee na wajjin haasoftuuf kiristaan akkaan ta'uuf immoo akkaan islaama ta'uuf. Ati arguuf hin teettu dhugaa bara. Dhugaa arguuf osoo teetti. Dhugaa arguuf osoo teetti. Okey. Argina kunoo wangeela irraa argeen jira miti dhugaadhaan bakki inni argeetu laal. Bakki tun dhugaadha mosoba. Dubartii dubrummaa qabdu ta dhiira wajjin ciisin hambifadhaa jedha akkam godhan. Mee dubartuma gaafadhaa dubartii pheenxee naaf fida. Dhugaa arguuf hin teettu hangammaati. Aboona deebise maqaa gooftaa si du'eetiin please singer si jaaladha. Jeenata galtaa. Siifiin deebisa naa deebise. Jeenata galtaa. Ay dubartii dubrummaa qabdu akkamitti beektate naa himi akka wangeelaa keessatti. Rakkoo qabu naaf amma gara quraanaa siinni irra bara. No deebisi saalfatiin wangeela deebisi. Mee quraana kan kee hagam akka beektu ilaalla. Macaafa dhiisme. Quraanni kiyya as keessa jira bara quraana waraqaa irraa miti as keessa jira. Achi keessa jiran beeku. Achi keessa ka guutame. Islaamis keessa guutu. Naa deebisi dubartii dubrummaa qabdu hambifadhaa ijoollee ajjeesaa dhiira ajjeesaan jedhu quraanni yoo jedhan dhiisee deema gara. Wanna beektuuf hin beekne keettee taasisaa ilaala jedhu. Ni jetta maaf dura anaa gaafate maa naaf hin deebisne namni gaafiin kun hanqanaa deebi'u kiristaanii tokko gaafiin hangafa tokko. Ayi. Hangafa gaafata. Si gaafadhama. Okey akkuma normaalii wangeelaa fi quraana sin gaafadhu. Karaarra deemuu jirta dubartii kudhan waliin takka baasarratti makiina irratti argita. Dubartoota san keessaa dubrummaa qabduuf hin qabne ni beekta adda. Amma kana dhiisii hin jedhe waa'ee dubartii qabdu. Hindi sagalee waaqayyooti jedha hindiisu. Amma mee ati maaliif jiraata biyya lafaa gara jiinata galuuf himi waa'ee jireenyaa waa'ee gaafii sirraa jijjiiru. Anu si gaafadha amma si qofatu gaafata moo gaafii osoo hin deebisin akkamitti wanni akkamitti na gaafatta goobazii koo maqaa isaati. Arguudhaafis eegateetti mee namni arguudhaaf taa'ee nu hubataa namarraa hin gaafatamaa hin deebisaa naaf deebisi gaafadha. Osoo gaafii gubbaan akkamii gaafatan osoo hin gaafadhee gartee Yesuus ni ajjeesanaan jechuun kun nama ajajee ajjeesuu jiru dubartii dubrummaa qabdu hambifadha akkamii beekanii jedhee bara obbo. Ay, atam mana dhaggeeffadha. Abumaas atama barsiisaa ustaasaa nama 671 laayivii kan keerra jira hin barsiisaa atta. Kana hunda namni kun sitta malee si jala taa'eera. Kanaafuu haa ta'u rakkoon qabu. Kanaafuu atama meejjeenata galtaa naaf deebisime namni kun hundinuu si jala taa'eera dhugaa si jala barachuuf taa'eera. Meejjeenata galtaa. Janna sila azaaban galaa sila. Ay deebisuu diddeema kana jala miliixee kana bakka. Jeenata galtaa naaf deebisi rakkoon qabu. Yookiin waan aan jedhu. Nin galaya. Jeenata galtaa? Quraana suuraa afuraffaa lakkoofsa 224 banadhu. Maal jedhaa? Banadhu quraana akkaan galuun seema. Garuu atis ammoo
Bakka san Hin bantinaa deem dubbisa. kana irraan deemu kana sii deebisu maan deebisa bakkuma kanattiin si deebisa zoro zoro. Bantinaa dubbisa. Dubbifadhu Suuraa achi meeqa? banadhu ani quraan sammura Suuraa achuma meeqa? achuma banadhu dubbifadhu quraan irraa maali banadhu app suuraa afuraffaadha suuratun nisaa aayaa 124 akkasuma suuraa afuraffaadha aayaa 22 irra akkasuma suuraa lammaffaa aayaa 25 kana hunda dubbisi aayaa 25 suuraa lammaffaa aayaa 82 irra. Dubartoota irraa jedha. Ani 22ffaan. Dubartoota irraa isaan abbootiin keessan fuudhan hin fuudhinaa Sansin garuu goobasi sansiin jen suuraa Annisaa miti. suuraa Annisaa jettee afuraffaadha aayaa 124 dubbisi tokkoffaa maal jedha 22 kun waan kolfaa dubbisi argite. ka Ishii qoy dubartoota maa irraa kofalta isaan abbootiin keessan fuudhan hin fuudhinaa garuu wanti dhugumatti darbee isiniif dhiifamaadha. Dhugumatti ani fokkaadha. Jibbamaa fi karaa isaa haadhaa fi abbaa hamaa fuudhuu irraa ta'e. dubbatatanii waa'ee fuudhaati jechuun isaanii sammuu keessan dhufe waan sin jedhe suuraa 424 dubbisi Ani boof fokkamaadha maayidha. Ani jibbamaadha maayidha. aboo dubbisiin sin jedhe goobasi jibba waan rabbiin hin jaalle waan san hin jaalle haadhaa fi abbaa fi waan abbaan kee fuudhe haadha abbaan kee fuudhe hin fuutu gartee waan Ani haadhaa fi abbaa jibbamaadha kaa. dubbisi gurba ati jannatani seentaa naan jettee dubbisi fayyaan qabdu sa'aan fixin don't waste my time homie. Ingiliffa sin beekaa rakkoon qabu. Okay, let's talk in English, bro. Abumaas. Okay, Dhibbaaf dubbisi. digdamii meeqete? Dhibbaaf digdamii meeqete? Taraa meeqaan irra siin deebu. Sammuun kee hin jirtu duraanuu. Dhibbaaf digdamii afur jettee? Mm. Dhiiraa fi dhalaa irraa namni mu'aamiina ta'e hojii gaggaarii Oh, hold on. hojjete isaa jaallatisa. Sirri dubbisi afaan Oromoo dubbisuun beeytoti. Sirri dubbisi. Maaliif? Maaliif? Dubbisi. Jedhemma. Dhiiraa fi dhalaa irraa namni mu'aamiina ta'e. Mu'aaminan jedhu. Maal? Mu'mina jedhi. Maal? Mu'aaminan jedhu. Eh? Eh? Muumina ta'e. Akkasi kuno sirreessa. Akkana si sirreessa laa waan hin laalle sirraa qabna. Abumaal. Sammuu keessa jiraami? Sammuu kasiira silaa isa jira. Xiyyaa harka keessa jira. Harka keessa jira kiyya. As keessa jiruu fi harka keessa jiru. Kana bar namni hunda karaa Namni bar as muumina keessa. ta'e hojii Mu'mina gaggaarii jechuun. hojjete isaan sun jannata seenuu hanga Amen. tuphaa taamiraatti hin miidhamanuu jedha. Dhiira akkasi namni mu'mina ta'e Yes. amanee